Hi there. Welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. In fact, with our engaging lessons, helpful tips, and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it Through again. hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. kutaa 67ffaa Parsksefer. Here we go. Get out. Get out. Get out. Bahi. Ala bahi yookiis gadi bahi. Gadi bahi. Bakka jiru ta'uu keessaatii nama tokkootiin afaan Ingiliffaatiin bahi. Gadi bahi jechuu yoo barbaanne what can we say? Get out. Get out. Get out jechuu dandeenya jechuudha. Hey chala, get out. Hey chala, get out. Hello chala, get out. Chala, bahi. Gadi bahi jechuu yoo barbaanne get out ka jedhu kana fayyadamne hey chala, get out. Hello chala, get out jechuu dandeenya jechuudha. Just get out from the class, get out from the room, get out from somewhere. Bakka barbaanne sana galchine just get out jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun gadi bahi jechaa jirra jechuudha. Kana jechaa jirra jechuudha. Great. Phrasal verbii kabiraan kan nuyi har'a ilaallu leave it. Leave it. Leave it. Leave it kan jedhudha. Kun immoo maalinni easy yookiin isaa yookiin easy jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin easy yookiin isaa jechuu barbaanne leave it or can say that leave it. Leave jechuu dandeenya jechuudha. Isaa yookiin easy jechuu barbaanne leave it jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf Dory, leave it. Dory, leave it. Dory, leave it. Do not worry. Leave it. Hin dhiphatinii. Hin dhiphatinii yookiin hin dhiphatinaa. Dhiisaa yookiis dhiisi jechuu yoo barbaanne do not worry. Leave it jechuu dandeenya jechuudha. Dory, leave it. Dory, leave it. Akka kana jechuun hin dhiphatiin dhiisii. Hin dhiphatiin nama tokkootiin hin dhiphatiin dhiisii yookiis hin dhiphatinaa dhiisaa jechuudha jechuudha. Leave it is wordless. Leave it is wordless. Leave it, it is wordless. Wordless jechuun valueless. Valueless ka jennu kan faayidaa hin qabne jechuudha. Gatii kan hin qabne, kan hin barbaachifne yookiis hin fayyadne jechuudha. Leave it is wordless. Leave it is wordless. Easy faayidaa hin qabu yookiis hin barbaachisu gatii hin qabu jechuu yoo barbaanne akkana jechuu dandeenya jechuudha. Leave it is wordless. Leave it is wordless jechuun easy faayidaa hin qabu, hin barbaachisu yookiis gatii hin qabu jechuudha jechuudha. Great. Leave me alone.
Leave me alone. Takka takkaas bifa kanaatiinis ni fayyadamna. Akka kanaa gaafa ta'u immoo just hiikni isaa ka duraarraa quietly addadha jechuudha. Quietly that differ from the other. Leave me alone yeroo jennu akkamidhaa akkasa silaa waa kana dhiisan taane anumaan na dhiisii. Qofaa koo ta'uun fedha yookiin barbaadaa jechuudha. Qofaatti na dhiisii yookaan qofaa ta'uun barbaadaadha. Qofaa koo ta'uun fedha jechuu barbaada. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone jechuu dandeenya jechuudha. Qofaa koo na dhiisi yookiin qofaatti na dhiisi jechuu barbaada. Leave me alone jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuu dandeenya jechuudha. Come here. Come here. Kun immoo faallaa get out'ti jechuudha. Get out yookiin get out yeroo jennu bahi deemiidha achi deemiidha yookiin gara alaa bahiidha. Kun immoo as koottuudha. Koottu. Come here. Come here jechuun as koottu. As koottu gara kana iddoo jirrutti nama waamaa jirra jechuudha. Come here. Hey Chala, come here. Hello Chala, come here jechuu dandeenya. Kana jechuun koottu Caalaa as koottu. As koottu Caalaa jechaa jirra jechuudha. Hey there, come here. As koottaa. Isin koottaa jechuu barbaadna. Hey there, come here jechuu dandeenya jechuudha. Isin hundi keessaniyyuu koottaa jechuu barbaadna. Subjectii bakka sanaa jijjiiruutiin Hey Mr. X or Miss X, come here jechuu dandeenya jechuudha. Abbaa as kottu yookiin baa kana kottu jechuu barbaannanii bakka sana galchuutiin jijjiiree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Come here, we do have some task. Hey, come here, we do have some task. As kottu dalagaa ta'e qabna gara kana kottu yookiin gara kana kottaa dalagaa wayii qabna yookiis waan hojjennutu jira hin hojjenna jechuu barbaadna. Come here ka jedhu fayyadamne. Come here, we do have some task. We do have some task. Come here. Please make fast. Come here, we do have some task. Arifadhaati kottaa gara kana kottaa dalagaa wayii qabna jechuu barbaanne akka kana jennee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Akkana jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Game over. Game over. The game is over. Taphni raawwateera yookiis xumurameera jechuudha. Game over. Game over yeroo jedhamu taphni xumurameera yookiis taphichi raawwateera jechuudha. Give up. Give up. Give up. Dhaabuu yookiis dhiisuu. Waan tokko abdii kutachuutiin yookiis humna dhabuutiin yookiin waan tokkootiin adda kutuu waan jammaree jiru nam tokko yookiis waan itti jiru tokko dhaabuu jechuudha. Dhiisuu kun give up ka jedhu kana yeroo baay'ee waan akkasii fayyadamna. Dhaabuu yookiis adda kutuu. Give up. Never give up. Never give up. Never give up. Gonkumaa tasumaayyuu hin dhaabiin yookiin hin dhiisin. Addaan hin kutiin jechuu barbaadna. Never give up. Or I'll never give up. Ani tasumaayyuu hin dhaabu yookiin addaan hin kutuu jechuu barbaannes kana jechuu dandeenya jechuudha. Never give up. Look for. Look for. Look for jechuun immoo barbaadu, barbaadu, barbaadi. Yookiis akkana jechuu barbaada. Look for. Search jechuudha. Search. Seek. Isa jennu jechuudha. Look for jechuun barbaadi. Yookiis barbaadu jechuudha. Look up. Look up jechuun immoo ilaali. Kunis barbaaduma ta'ee referaansii wayii yookiin kitaaba tokkorra yookiin barruu tokkorra yookiin barreeffama tokkorra akkasumas immoo weebsaayitii tokkorra pilaatfoormota garaagaraarra waa ilaaluu barbaadna. Just look up on this or look up on this jechuu dandeenya jechuudha. Kun referaansii wayiirraa waan ta'e irraa jechuudha waa ilaaluu. Look up. Look up. Look up from dictionary.
or look up on dictionary jechuu dandeenya jechuudha. Waan ta'e wayii maateriyaalii wayiirraa jechuudha. Look up yeroo jennu immoo wantoonni jiran keessaa specifically wanta takka specifically nama tokkotti himaa jirra jechuudha. Look at this guy. Look at this guy or look at this boy or look at this girl or look at this boy. Wanna ta'e wayii specifically wanta jiru waa baay'ee jira kana keessa xiyyeeffadhu kana ilaaliidha. Ilaalima sana ta'e sun referaansii wayiidha. Look up gaafa jennu kun immoo wanna ta'e wayii qaama ta'e wayiiti jechuudha. Qaxxaa daayirektii ilaali ka jechaa jirra. Stay tuned. Yeroo baay'ee ni fayyadamna kun immoo akkamidha? Namni ta'e qophii garaagaraa yeroo qopheessu qophii kontiiniitii kan qabu hojjeta yoo ta'e nu faana turaa nu waliitiin ta'aa nu hordofaa nu eegaa yeroo hundumaa kontii serious follow up jechuudha. Ammas booddees waa gadhiisa waan ta'eef yookiis waa ta'e waan qophiisan dhiyeessa waan ta'eef sana akkasiin dabarreef stay tuned with us jechuun nu waliin ta'aa nu hordofaa sirriitti dhiyeenyaa jechuudha. Akkasana jechuudha jechuudha. Stay tuned. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin hiika jechootaarra ilaalii jechuu yoo barbaanne maal akka jennu afaan Ingiliffaatiin deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Akkuma kanas immoo maaliif mana keessaa baatanii yookiis maaliif gara alaatti baatanii jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Put your answer in the comment section. Thank you.